Tapha ajaa'ibsiisaa ta'a. Tooftaa taphaa Tottenhamii fi mala deebisanii hubuu Liverpool ittiin beekamu asirratti argina. Taphichi raajii ta'a jedhe xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Chris Sutton. Sutton tapha eegamu kana dabalatee akkaataa taphoonni kaan ittiin xumuramuu danda'an tilmaameera. Sanbata borii Aston Villaan dirree isaa Villa Parkitti Manchester City keessummeessa. Warra Aston Villaa akka bara darbee miti. Qabxii bara darbee yeroo akkasii qaban irraa yeroo ammaa qabxii 10 gadi bu'anii jiru. Sadarkaa torbaffaarra jiraachuun alattiyyuu haga ammaatti kan isaan mo'atan kilaboota gabatee Premier League keessaa gara dhumaarra jiranidha. Torbanoota darban kilaboonni Manchester City gadi qabxii galmeessan Leicester City fi Southampton qofa. Torbaniin Cityin gara raawwii gaarii duraan irra tureetti deebi'a jedhamee tilmaamamus kilabichi garuu milkaa'ina dhabeera. Tapha kanaan Cityin gara raawwii gaariitti deebi'uu baatus waan asilaa mo'atuun fakkaatu ka jedhu Sutton taphichi goolii tokko walqixa akka xumuramu tilmaame. Sutton tapha Brentford fi Nottingham Forest irraas qabxii walqixaan ala akka hin eegne tilmaame. Warri Brentford dirree isaaniitti deeggaraa cimaa dhabuu jechuun akkaan ulfaataadha. Ammoo warri Forest dirree isaaniin alatti wayita taphatan akkaan cimu. Yeroo ammaa Nottingham Forest qabxii dirreen ala galmeesseen liigicha keessaa sadaffaarra ka jiru yoo ta'u, tapha kanarraas waa hin dhabu ka jedhu Sutton taphichi goolii tokko walqixa akka xumuramu tilmaame. Barana kilaboonni Premier League Ingilizii hedduun qabxiin isaanii walitti dhiyaata. Kun morkiin kilabootaa akkaan cimu agarsiisa. Fakkeenyaaf sadarkaa afuraffaarra ka jiru Nottingham Forest fi 13ffaarra ka jiru Manchester United gidduu addaddummaa qabxii 6 qofatu jira. Yeroo ammaa sadarkaa 12ffaarratti ka argamu Newcastle akkaataa tuuta taphattootaa qabateen yoo ilaalamu iddoo isaaf malu miti. Tibba ayyaana bara haaraa faranjootaa kanatti taphoota jiran lameen yoo mo'ate ol ka'uunsaan oolu. Kilabni kun kana milkeessuuf dandeettii qaba. Ipswich ammoo dirree isaatti mo'achuun ka jalqabaa miti. Kanaaf tapha kan Newcastle goolii 2-1 mo'ata jedhee tilmaame Sutton. Taphi West Hamiif Brighton ammoo tilmaamuuf ni ulfaata. West Ham baran haga yoonaa tapha amansiisaan taphan. Warra Brightoniifis barri taphaa kun hin taaneef akka bara darbee hin jiran. Taphoota darban afran keessaa tokkollee mo'achuu hin dandeenye. West Ham taphataasaa Michael Antonio balaa konkolaataan erga isa mudatee bakka isaa qaawwa qaba. Brighton torbee darbe mo'amus amma mo'achuuf carraa qaba. Goolii 2-1 mo'achuu danda'a jedhee tilmaame Sutton. Taphoota sanbataa keessaa ka akkaan eegamu ka biraan ka Crystal Palace fi Arsenal. Kilaboonni lameen roobii galgala tapha nuusa xumuraa wancaa Karabaa'oof waliin taphatanii turanii. Tapha kana Arsenal olaantummaan yoo xumuru kilaboonni lameen ammas tapha Premier Leaguein morkiin taasisan cimaa ta'a. Taphichi warra The Gunnersiif salphaan ta'us qabxiin 3 kanuma isaaniiti. Taphichi Arsenal goolii 1-0dhaan mo'ata jedhee tilmaame Sutton. Taphoota dilbataan ammoo kan akkaan eegamu kan Tottenhamii fi Liverpool. Spurs bara dorgommii kana takka bu'aa takka ba'aa yoo naga'eera. Tapha kanarratti Mohamed Salah dhaabuuf yaaliin isaan taasisan xiyyeeffannaa argachuu mala garuu waan ittiin milkaa'an hin fakkaatan. Liverpool fiixee gabatee Premier League irra taa'us torbee darbe Fulham waliin qixa ba'uunsaa qabxii gaddisiisaadha. Garuu taphattoota 10 qabxii qooddatanii ba'uun waan salphaa miti. Taphi kun tilmaamuuf nama dhibus akka tilmaama Suttonitti Liverpool goolii 3-2 ni mo'ata. Manchester United torbee darbe haala hin eegamneen Manchester City mo'atus Bournemouth irraa qabxii 7 duuba hafee sadarkaa 13ffaarra jira. Kilabichi ammas hojii guddaatu irraa eegama. Ammoo Marcus Rashford kanaaf qophii miti. Leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim hojimaata haaraa diriirsuuf waan ifaajaa jiru fakkaata. Faallaa kanaan Bournemouth akka gaariitti deemaa jira. Carraawwan hedduus uumaa jira. Amad Diallo erga leenjisaa haaraan dhufee raawwii ajaa'ibsiisaarra jira. Ta'us kun kilabicha Bournemouth'n mo'amuurraa hin baraaru. Taphichi goolii 2-1 olaantummaa Bournemouth'n xumurama jedhee tilmaame Sutton. Taphoota dilbata taphataman kaaniin Chelsea'n Evertoniin goolii 2-1, Fulham Southamptoniin goolii 2-0 akka mo'atan Sutton tilmaameera. Tapha ajaa'ibsiisaa ta'a. Tooftaa taphaa Tottenhamii fi mala deebisanii hubuu Liverpool ittiin beekamu asirratti argina. Taphichi raajii ta'a jedhe xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Chris Sutton. Sutton tapha eegamu kana dabalatee akkaataa taphoonni kaan ittiin xumuramuu danda'an tilmaameera. Sanbata borii Aston Villaan dirree isaa Villa Parkitti Manchester City keessummeessa. Warra Aston Villaa akka bara darbee miti. Qabxii bara darbee yeroo akkasii qaban irraa yeroo ammaa qabxii 10 gadi bu'anii jiru. Sadarkaa torbaffaarra jiraachuun alattiyyuu haga ammaatti kan isaan mo'atan kilaboota gabatee Premier League keessaa gara dhumaarra jiranidha. Torbanoota darban kilaboonni Manchester City gadi qabxii galmeessan Leicester City fi Southampton qofa. Torbaniin Cityin gara raawwii gaarii duraan irra tureetti deebi'a jedhamee tilmaamamus kilabichi garuu milkaa'ina dhabeera. Tapha kanaan Cityin gara raawwii gaariitti deebi'uu baatus waan asilaa mo'atuun fakkaatu ka jedhu Sutton taphichi goolii tokko walqixa akka xumuramu tilmaame. Sutton tapha Brentford fi Nottingham Forest irraas qabxii walqixaan ala akka hin eegne tilmaame. Warri Brentford dirree isaaniitti deeggaraa cimaa dhabuu jechuun akkaan ulfaataadha. Ammoo warri Forest dirree isaaniin alatti wayita taphatan akkaan cimu. Yeroo ammaa Nottingham Forest qabxii dirreen ala galmeesseen liigicha keessaa sadaffaarra ka jiru yoo ta'u, tapha kanarraas waa hin dhabu ka jedhu Sutton taphichi goolii tokko walqixa akka xumuramu tilmaame. Barana kilaboonni Premier League Ingilizii hedduun qabxiin isaanii walitti dhiyaata. Kun morkiin kilabootaa akkaan cimu agarsiisa.
Fakkeenyaaf sadarkaa afuraffaarra akka jiru Nottingham Forest fi 13ffaarra akka jiru Manchester United gidduu addaddummaa qabxii 6 qofatu jira. Yeroo ammaa sadarkaa 12ffaarratti kan argamu Newcastle akkaataa tuuta taphattootaa qabateen yoo ilaalamu iddoo isaaf malu miti. Tibba ayyaana bara haaraa faranjootaa kanatti taphoota jiran lameen yoo mo'ate ol ka'uunsaan oolu. Kilabni kun kana milkeessuuf dandeettii qaba. Ipswich ammoo dirree isaatti mo'achuun ka jalqabaa miti. Kanaaf tapha kan Newcastle goolii 2-1 mo'ata jedhee tilmaamisuutan. Taphi West Hamiif Brighton ammoo tilmaamuuf ni ulfaata. West Ham baran haga yoonaa tapha amansiisaan taphan. Warra Brightoniifis barri taphaa kun hin taaneef akka bara darbee hin jiran. Taphoota darban afran keessaa tokkollee mo'achuu hin dandeenye. West Ham taphataasaa Michael Antonio balaa konkolaataan erga isa mudatee bakka isaa qaawwa qaba. Brighton torbee darbe mo'amus amma mo'achuuf carraa qaba. Goolii 2-1 mo'achuu danda'a jedhee tilmaamisuutan. Taphoota sanbataa keessaa akkaan eegamu kabiraan ka Crystal Palace fi Arsenal. Kilaboonni lameen roobii galgala tapha nuusa xumuraa wancaa Karabaa'oof waliin taphatanii turanii. Tapha kan Arsenal olaantummaan yoo xumuru kilaboonni lameen ammas tapha Premier Leaguein morkiin taasisan cimaa ta'a. Taphichi warra The Gunnersiif salphaan ta'us qabxiin 3 kanuma isaaniiti. Taphichi Arsenal goolii 1-0dhaan mo'ata jedhee tilmaamisuutan. Taphoota dilbataan ammoo kan akkaan eegamu kan Tottenham fi Liverpool. Spurs bara dorgommii kana takka bu'aa takka ba'aa yoo naga'eera. Tapha kanarratti Mohammad Salah dhaabuuf yaaliin isaan taasisan xiyyeeffannaa argachuu mala garuu waan ittiin milkaa'an hin fakkaatan. Liverpool fiixee gabatee Premier League irra taa'us torbee darbe Fulham waliin qixa ba'uunsaa qabxii gaddisiisaadha. Garuu taphattoota 10 qabxii qooddatanii ba'uun waan salphaa miti. Taphi kun tilmaamuuf nama dhibus akka tilmaama suutanitti Liverpool goolii 3-2 ni mo'ata. Manchester United torbee darbe haala hin eegamneen Manchester City mo'atus Bournemouth irraa qabxii 7 duuba hafee sadarkaa 13ffaarra jira. Kilabichi ammas hojii guddaatu irraa eegama. Ammoo Marcus Rashford kanaaf qophii miti. Leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim hojimaata haaraa diriirsuuf waan ifaajaa jiru fakkaata. Faallaa kanaan Bournemouth akka gaariitti deemaa jira. Carraawwan hedduus uumaa jira. Amad Diallo erga leenjisaa haaraan dhufee raawwii ajaa'ibsiisaarra jira. Ta'us kun kilabicha Bournemouth'n mo'amuurraa hin baraaru. Taphichi goolii 2-1 olaantummaa Bournemouth'n xumurama jedhee tilmaamisuutan. Taphoota dilbata taphataman kaaniin Chelsea'n Evertoniin goolii 2-1, Fulham Southamptoniin goolii 2-0 akka mo'atan suutan tilmaameera.